alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota iluutu akkam jirtu fayyaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isin biraa jiraatu. Egaa akkuma beekamu iluutu badhas hojii gumii harkaa bifa adda ta'e isinii qabadhee dhufeetan jira. Egaa wanti adda godhees isinitti agarsiisu haala kamiin boorsaa harka keenyaa yookiin shaanxaa itti dhaanu isinitti agarsiisuuf qabadheen dhufee jira anaa waliin. Egaa boorsaa keenya dhahachuudhaaf kan nu barbaachisu kiroosheedha. Kiroosheen kun baay'ee guddaadha. Milimeetira 4 fayyadama. Baay'ee tokko guddaadha. Milimeetira 4 tuqaa duwwaadha. Fi maqasii kan nu barbaachisu jara kana lachanii. Kirriin keenya immoo sakaanarra baay'ee tokko adda. Kun akka kirriis miti, akka sibaagoo biyya keenyaati. Malee akka kirrii sakaanii fooxaa miti jechaadha. Sibaagoo wayiiti. Baay'ee tokko bareeda, baay'ee tokko sanatti tola jedheen abdadha. Haala kamiin akka itti dhaannu isinitti agarsiisa anaa waliin. Egaa hojii keenyaaf kan nu barbaachisu akkuma warra kaanii sansalata. Kirriin koo waan kana ta'eef kirooshiin koo baay'ee tokko furdaadha. Milimeetira 4 tuqaa duwwaa fayyadama. Baay'ee tokko furdaadha. Kirriin isaa kunis sibaagoo waan ta'eef amma sansalataan jalqabannaa jechaadha. Sansalata kan nuti jalqabannu akkuma yeroo kaan dhaannu itti finnee akkas godhannaa. Bifa kanaan akkasitti qabsiifannaa jechaadha. Amma baay'isee guddaas waan hin feeneef 30 dha'een isinitti agarsiisa. Sansalata 30 dha'een isinitti agarsiisa jechaadha. 1 2 3 4 5 6 7 8 haala kanaan sansalata 30 dhaannaa jechaadha. Haala kanaan erga 30 dhaannee 30 haala kanaan sansalata 30 dhaadheetiin jira. Amma sansalata kanarra tokko tokko baafnaa jechaadha. Kirooshii keenya irra akkas goonee marru kirriin keenya waan furdaa ta'eef tokkorra dabarfannee salammataarra galfanna kan jalqabaa irratti jechaadha. Haala kanaan kirooshii keenya irra akkas goonee marru finnee asumaan tokko tokko kanarra baafannaa jechaadha. 30 haala kanaan 30 dhahannaa jechaadha. Tokko tokko keessa baafannaa akkuma yeroo kan shiinii fedhayutti kanarras tokko tokko dhahannaa jechaadha. Sansalanni keenya 30 waan ta'eef kunis 30 nuuf ta'a. Haala kanaan kanaa siin ga'ee sanitti deebi'aa jechaadha. Egaa haala kanaan zuurii guuttadheetiin jira. Akkasitti zuurii tokko dhaadheera. Amma zuurii lammataa erga akkas goonee tokko akkas xalafnee ofirra naanneeffanna. Erga ofirra naanneessinee asirratti wanti nu hubachuu qabnu ammas dhoofsa keenya keessa kirooshii keenya irra akkas marachuun hin barbaachisu jechaadha. Kirriin keenya waan furdaa ta'eef. Kanaaf amma kun asirra bakki isaan beekama. Kanarra lamatu jira. Lama jiru kana keessa karaa olii kana kan tokkoffaa dhiisnee kan lammataa gajjallaa keessa isinitti mul'ata yaada. Kan lammataa kana keessa tokko dhiisnee isa jalaa irratti keessa akka galfanna. Kan galfannu kunoo bakka kana dhiisnee isa lammataa dhufaa kanarratti finnee as keessa galfannaa jechaadha. Erga as keessa galfannee kunoo godas bakki nuyi sansalatatti jalqabnee kunoo lachansaa walitti asiin akkas galfannaa jechaadha. Haala kanaan irraan isinii deebi'a. Erga akkas godhannee finnee tokko isa kana keessa akkas baafannee isa godaa kana bakka sansalata dhaanee tokko tokko jalqaba irratti dhaanee
bakka qabna waan ta'eef deebisnee as keessa akkas fudhanna. Amma kirooshii keenya keessa lamaan isaa keessa iyyuu akkas gadi baafanneerra jechaadha. Sana booda akkasitti xalafanna keessa haadhanna. Erga keessa fudhannee akkas godhanna. Ammallee kirooshii keenya irratti akkas hin mariin finnee asumaan akkas kanaaf kan gaaraaf gadiin keessa baafana lachan isaa keessa. Sana booda akkas harkifannaa jechaadha. Ammallee akkas godhanna. Ammas sansalata keenya tuun mariin haaluma kanaan kunoonni kun lama waan ta'eef isa karaa olii dhiisnee isa karaa gadii kana keessa akkas baafannaa. Ammallee finnee kunoo bakka kana isa kana keessa akkas baafannaa lamaan isaa iddootti. Sana booda kun akkas nuu ta'a jechaadha. Haala kanaan ammallee boollattaanu asiin akkas galfannaa. Erga kana galfannee finnee amma isa godaa keessas akkasitti galfannaa. Sana booda kana xalafannee haala kanaan keessa baafanna. Ammallee kunoo bakki isaanuma beekamaa hanga dhufnee as geenyutti jechaadha. Kunoo asirra keessa kanaarra akkasitti lamatu jira. Isa gaaraa karaa olii kana dhiisnee isa lammataa kanarratti finnee akkas galfannee lammataa keessa isa lammaffaa keessas akkas baafanna. Erga baafannee akkas fudhanna jechaadha. Lamman isaa olitti akkas agartanii. Ammallee kana keessa galfannaa. Kana keessas lammata keessa galfannee wal akkas harkifannaa. Akkas nuuf ta'a. Inshaallah sinii galee yaada. Yoo sinii galuu baates koomantii aan na gaafadhaa. Irraan sinii deebi'aa jechaadha. Lachan isaa keessa akkas ol galfanna. Ammallee haaluma kanaan lachan isaa keessa akkas galfannaa jechaadha. Bifuma kanaan hanga deemnee dhumarra geenyutti. Kirooshiin keenya furdaa waan ta'eef bicuusii keessa bahuudhaaf yeroo nutti fudhachuu danda'a. Haala kanaan akkas godhannaa jecha bifa kanaan akkasitti gaafa dhaataa deemnu bareeda. Asiin geessanitti deebi'a. Egaa haala kanaan zuurii guuteen jira. Amma erga zuurii guunnee wanti nu hubachuu qabnu daarii kanarratti yeroo baay'ee wal nu jalaa caala. Anis kanaan dura kan tokko dhaadhee qabu wal na jalaa caala jechaadha. Akka wal nu jalaa hin caalleef keessa darbuu irra darbuun hin barbaachisu. Akkasumaan giddiidhumaan galfanna hin cimaa daariin isaa kun keessa nuun ba'u dafee garuu irra darbuun nuun barbaachisu. Tokko akkas godhannee naanneeffannaa jechaadha. Erga naanneeffannee ammas finnee kanarra dhiisnee bifuma sanatti himeen haala kanaan finnee akkuma kanaan amma sanatti agarsiisee ka'etti sagaaraaf isa godaa wal keessa akkas baafannaa jechaadha. Kunoo asiin akkas tokko fuudhee isa godaatiin akkas baasee harkifadha. Bifuma kanaan akkas wal baafanna. Dhoofsi isaa kun jalqabni isaas dhumti isaas kanuma bifa biraa wantoonni dizaayinii biraa nuuf uumuu hin jiru. Amma borsaa tokko barbaannu kan gaannu bifuma kanaanii jechaadha. Kirooshii keenyatti marachuun nuun barbaachisu siniin jedheera. Sababni isaas akkasii goonee akka daanteelii nu jalaa ta'a waan ta'eef
kirriin kun baay'ee tokko furdaadha. Akkasuma isa garaaf isa godaa akkas walitti fudhanna. Asiin akkas sana booda akkasitti harkisna. Mallee finni asiin tokko galfanne asiin akkas baafanne kaan jalaan harkifanna. Haala kanaan gurguttifanna jechaadha. Egaa hojiin keenya dhaamaa deemu akkasitti bifa bareedaa ta'een nuuf ba'a. Haaluma kanaan dhoofti isaa akkuma jalqaba sanitti agarsiisedha. Haaluma kanaan hanga feenu dhahanna. Hanga nu barbaachise hanga borsaan keenya amma kana feena jennee amma murteeffannee nuuf dhaachara. Kun dhoofti isaa akkuma duraan sanitti agarsiise isa godaaf isa gaaraa walitti akka nu eebbatuuf yookaan akka inni bifa bareedaa ta'een nuuf ba'uuf akkas goone akkuma hojii isa kaan dhahannutti kunoo asii akkas galfanne godaanis lachansa walitti akkas dhiifama lachansa akkas godhanna jechaadha. Keessuma akkas harkisuu qofa. Hojii isaa baay'ee tokko salphaadha. Haala kanaan kirooshii keenyarra akkas hin marannu suniin jira finnee qofa akkas baafachuudha jechaadha. Haala kanaan akkasitti baafannaa jechaadha. Inshallah isinitti mul'ata jedhee yaada. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun na jabeessa. Maatiinaaf ta'a. Gaaffii keessan koomantiidhaan na gaafadhaa. Dogongora qabullee koomantiidhumaan natti himaa nan qajeelfadha. Dubbannaa afaan irrattis ta'uu yeroo tokko waan ariifadhu natti fakkaata garuu afaaniin immoo suuta waan jedheen dubbachaa jiruuf nangasis siniif galuu didadhee yaadu. Haala kanaan akkasumaan guddifachuudha jechaadha. Amma feene amma kanan dhaadhee lakkoofsan qabu amma borsaa tokko nagaa jedhee murteeffadhee dhahadhaa jechaadha. Malee hanga amma kanaatti nuti kan lakkoofnu sansalata isa jalqabaa irratti qofa akkuma 30 dhahadheen isa qofa irratti lakkaa'anna. Sana booda tokko sansalata irra dhaannu sana inni 30 irraa nu jalaa hidhachuu hin qabu. Marsaa lammaffaa irratti jechaadha. Marsaa sadaffaa irratti kun akkuma argitan akkasuma dhahachuudha. Isii bukkee kana daarii kanatti irraanfachuu hin qabnu siniin jedha. Kun akkuma argitan bifa tokkoon wal dhahaa jira. Finnee kana keessa baafachuu dhiisnee yoo naanneessine fakkeenyaaf yoo naanneessine akkas dhahanne bakki kun akkas adda nu jalaa ba'a jechaadha. Wal nu jalaa caaluu danda'a. Kanaaf hangam tokko cimullee kana keessa akkas gadi finnee lammasaa keessa harkisachuu hin dagannu jechaadha. Akkasitti akka wal nu qifxaatee hanga xumuraatti nuuf ba'utti kun bifuma tokkoon akkasitti nuuf ba'a jechaadha. Sana booda akkas tokko dhahannaa naanneeffannaa. Erga naanneeffannee isa marsaa lammataa irratti kun kanarratti hin dhaanu kan lammataa kanarratti hin dhaanu. Kan jalqabaa irratti jechaadha. Finnee kan lammataa kanarratti isa kana dhiisnee kana keessa balfanne sana booda kun as keessa silachan kana keessa haala kanaan baafannaa jechaadha. Haala kanaan
baafannaa jechaadha. Akkasumas sana booda hojiin keenya akkuma sana wanti tokko waan nu rakkisu illee hin qabu. Hundumti keenya iyyuu walirraa ilaallee baruu hin dandeenya. Kun hin jabaataa natti ana kanan baruu jechuutu hin taane nan bara inni murteeffannee warra ilaaluun barumsa argachuu dandeenya siniin jedha. Haala kanaan hanga feene dhahannee walitti deebina. Haala kanaan yoo isinitti agarsiisaa oole viidiyoo waan dheeratuuf hanga feene ol dhahannee isinitti deebi'a jechaadha. Egaa hordoftoota koo yeroo dhahannee guddifannu bifa kanaan nuuf bareedaa deema. Ani ammallee kan qixxee isaati jechuudha. Qixxee amma fedhuuti. Amma kanaan sichi dheenitti dabalaa jechaadha. Sababni isaas kun gaafa akkas cabu tokko ofanu jalaa ta'a. Kanumarraan keddoo isaas borsaa isaas tokkichumaan dhaannee booda bifa shaanxaatti deebisannaa jechaadha. Bifa kanaan inshaallah viidiyoon kun akkan dheerannee fi viidiyoo kutaa lammaffaatiin isinitti agarsiisaa. Kan akkasitti yoon isiniif agarsiisaa deeme viidiyoon isin dheerataa sa'aatii nutti fudhata waan ta'eef gaggabaabsee isinitti agarsiisaa jechaadha. Kanaaf kun ammas itti dhaabatee viidiyoo kutaa lammaffaa irratti immoo haala kamiin akkan guddifadhee hammam akkan gaadhee fi haala kamiin akka borsaatti deebisadhu yookiin shaanxaatti deebisadhu isinitti agarsiisaa jechaadha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun na jabeessaa. Maatii naa ta'a. Koomantiidhaan illee na gaafadhaa. Isiniifan deebisaa. Dogongoroon qabullee akkuma kanaan dura isiniin jedhee koomantiidhaan natti himaa nan qajeelfadhaan isiniin jedha. Hanga viidiyoo kutaa lammaffaatti wal agarrutti turtii gaarii.